أنت بفرلك أبشر Ayi يعني namoonni sitti kolfaa jiru wallahi koomatti jedhatti fajirii miskiina jedhanii. Maaliif garuu akkasinnati hiyyummaa kana duutee baddee jajjabdee baqatu? Maali rakkoon isaa jechuun ibsuu dandeessa tasgabbooftee jechuudha. Wuciinaa sababni akkana rakkina geessitee ijjitu kun maal akka ta'e jedhu ibsuu dandeessa namoota si dhaggeeffatan namoota si bira jiran ijoollee taaptaabii godhaa please quba keessanii taaptaabii godhaa. Dubbadhu. Dubbannaa isheen of qoqqootii fuudhee jiru godhachuun mirga qabaate dubbadhu callisiiti jedhu. Filaaworii afur nana dabaan fajirii nana dabaanii filaaworii afur dabaa ayyee. Saatii ammaa kanatti yoo maatii gaarii qabaatte maatii gaarii gizeessuu jedhu silxaanii irra saatii kanaan baa'umsaati. Wayi dammoo yoo birrii qabaatte yookiin yoo beekamtii qabaatte yookiin yoo dandeettii qabaatte saatii kana kan jaalatamtu si galee basii sa'aat madallu. Akkana hunda keessaan qabu. Amma kana barbaadu dandeettii qabaachuutti በትምህርትም ብዙም ጎበዝ አይደለም ሲጀምር dandeettii gara miidiyaa kanaatiin gara maaliitiinis jedhee miidiyaa kanatti dabbaramu kan fayyadamu malee feemasiin ta'a jedhee tiivii gadee leelafamisna ምንም የሚሰራው ነገር የለም ቻሌንጂidhaan ጊዜ gadee kanaafuu ennaan yoo amma rabbiin jedhee biyya koo gadee nan heeruma yoo ta'e ana sharbasharitti ni heerumu si jedhee ለምሳሌ nama zim jedhee sin fuudha jedhee dukaan deemu alheedum maaliifi Kayyee dhiirri tokko fakkeenyaaf ulaagaalee ni barbaadu keessaa jechuudha. Inni tokko wal bikira jettee arabni durbummaadha. Tokko jedhi qaban. Akkaamti ci'aawu yeroo ati dubbatu sin dhageeffataa jira. Yeroo ati dubbatu sin dhageeffataa jira. Arabiin koo sin galchu dhaggeeffadhu. Yeroo nan dubbadhu na dhaggeeffadhu. Tokkoffaa irratti wal bikira jettee arabni durbummaa qabaachuu. Shamara tokkorraa ulaagaalee siin barbaachisan. Lammaffaa nama jaallattu sanaaf amanamtuu ta'uu sii galee guyyaa isa wajjin hariiroo qabaatte irraa kaatee maammadoon jechuudha kan nama sana si'a sadii afuriin caalu wayii osoo dhufe illee kun nama moo robootiidha jettee garagaltee ilaaluu qalbii keessatti waa yaaduu irraa bilisa ta'u amanamummaa jedhama. Wal ummiidhaa jettee yeroo dubbattu sii galee amanamummaa jechuudha laale. Lammaffaadha. Inni sadaffaan immoo miidiyaa hawaasummaa irra teessee jechuudha sii galee dhiirota maammadoota oonlaayinii jiran qalbii isaanii kana shaashir gochuun dhorka. Kanallee kompiliitii atamma yeroo darbee jedhe ulaagaalee naaf itti keessaa inni tokko. amma gaaf yoo jaarsi kan koo waan hin barbaade hunda naa buute taanaan waan inni barbaade hunda guutuu fi nan danda'a. Garuu immoo waan inni jedhe qofa ta'ee waan jedhu guutuu taanaan dhaggeeffadhu inni already waan ati barbaaddu sana qabaateedhaaf itti heeruun taphiti jalqabumayyuu ati garuu ulaagaalee nama siin jedhu kana qabdaadhaan gaaffiin wayne asatu waan jira golfaan of yaa Allah batni ምንድን የሚያስቅ ሰው ቢጠይቅሽ መልሽ በላ ከነካ አዲስ ጋቢ አመነ ጋፋት መረ ዳቢ እሱንም አቁም ያንቺ ራስሽ አቲ ዳቢ ጋቢ ከሲ ijoollee ilaa taaptaabii godhaa ፕሊዝ maaliif nuti dubbachaa jira yoon koomintii dhee jedhe isin mukeessa nama 300 foyina sira teessanii kaatan yeroo sadi yeroo taaptaaf gootan hangam naqa taaptaabii qofaan hin jibadhee yoo kumaa ta'e koy dhagayi dhagayi fajiri ati
ati amma jechuudha waan tokko gaafachuudhaaf bar konfidensii yookaan ofitti amanamummaa guutuu qabaattee nama wayii waa gaafachuudhaaf sibiraallee wantoota eeggaman qabdaadha nama gaaffii si gaafachaa jiru. Sibira jira yeroon siin jedhu yoo jiraate jira yoo hin jiraanne immoo hin jiru jetta. Waan sibira hin jirre sana anis sii dhiisee waan na bira hin jirre kanas anis sii dhiisee walii dhiifne jechuudha. Wal mutahaddisatti arabni yeroo dubbattu jechuudha. Waa walii dhiisuu jechuudha. Gara bal'ina waan jedhamu sana wayii qabaachuu jechuudha. Waan akkanaati jechuudha. Na dhagaa jirta miti wanti dubbatu kana. Taataabii godhaa jajjabaadhaati. Yeroo darbee jedhe jechuudha. Mucaa tokkotu beektee fajiriin dur wajjin guddadhe mana barumsaattis yeroo biyyaa baatu waa tokko hin beektu. Intaloon jechuudha calliseedhuma iyyaa ijoollee wajjin karaarra fiiguu malee namni dhangaa jaalalaa kana jaalala jechuun maal akka ta'e jedhe jechuudha. Xiqqoo isii barsiisuuf yaale hin jiru. Rakkoo sanatu mucoo kanallee hordofee biyya isiin jirtu faana dhaqee jedhee hubadhuu fi obsi tasgabbaa'e waan isiin siin jettu kanallee obsi hin aarinii miira keessan galinii jedhee namni si beeku hinatti hime jechuudha sii galee obsi mucoon amala akkasii qabdu waan ta'eedhaaf jedhee natti hime sii galee. Nama si beeku nama wajjin guddatanii bar nama wajjin guddatan mana barumsaa tokkotti waliin barattan. Astagfirullah laazim kakaatiin kaalaa liqatin kakaan hin ta'u. Bakki kun hin bareeda miti fajir baay'isoo mee ilaalme. Mana bareedan jennee. Ilaali kana fa'i jechuun already ilaali ruumii akkana fa'i barbaadda. Wallahi maame ati maaliif kana hunda daawwatu godhatte ati? Ilaalaa wajji maame ilaalaa taniisi. Mana kooti bar kun. Fajri. Mana kooti bar. Wallahi mana keeti. Ijoollee dubbii isaa taataabii godhame taataabii godhaa koomatti jedhatti gochuun isaatiin. Kumni keessan qulqiidhaa qotti. Koi. Koi mana bareeda taasisuu dhabu. Amma inni itti godha gara suuraatiin inni suuraa maal inni itti godha maamee? Seed kultuura. Bayi kanaa miti. Mistiriin baata akkana taanaan.
Said maammee qashtii bilook na goote fajiriinii gamtaan si warree. Said Wallo. Koi bilookii jalaan si baasa wallahi moderator qaba mana sitti bilookii jalaan si baasa bibi sorry. Dalli maraatuudha. Fajiriin maraatuudha shatiidha. Shatiin beektaa shat. Washaxxan shaxxaa. Namni fajirii fuudhee osoo rafti ittiin asiriitti baraata. Ijoolleen bineensuma na fakkeessaa jira bari. Kanaaf obboleewwan keenya dhugaa obboleewwan keenya biyya Saawudii jiran sanaaf dhugaa rabbiin isiniin jedha. Hojiin amma ijoolleen miidiyaa irratti gaggeessaa jiran dogoggora guddaadha. Dhiisaa ijoollee dhiisaa fayyumaa keessanitti deebi'aa. Waa tolchina jettanii jechuudha. Hojiin isin hojjechaa jirtan badii guddaa obboleewwan keenya rakkoo guddaa keessa seensisuudha. Rakkoon immoo obboleewwan keenya biyya sanatti keessa jiranu rakkoo ulfaattuudha. Rakkoo ulfaattuu guyyarraa namni qabamee achitti yaa'a. Guyyarraa achitti guurama. Mootummaan Itoophiyaa sin dadhabe ta'ee beeku. Guyyarraa hojii galchaa ture jedhe sana torbeetti yeroo sadii kan galchaa turan sana ni dhiisanii. Amma jechuudha sadarkaa kanarra ga'ee jechuudha ijoolleen keenya rakkoo guddaa keessa jiru. Warri miidiyaa irra jiru immoo nama toleef fakkaatee jechuudha. Suuraa mootii biyya Suudii gaggaragalchee ka'ee Arabiffaan irraa arrabsa. Abshaala fakkaatee jechuudha. Dooroo ciraa mattaarajaa billawaan taa'oo xaallachii jette warri Habashaa. Lukkuun haadhaa guddatteetti albeettiin qalamtu baafti. Dhugaan isiniin jedha. Qoosaa akkasii dhiisa. Qoosaa mootummaa Saawudii arrabsuu suuraa gadi garagalchuu. Maal isin godhe mootummaan Suudii? Inde seera keessan guuttattanii yoo jiraattan jiraadhaa jedhe nama seera qabu eenyutu qaba? Rakkoo jireenya keenyaati rakkoo keenyaaf jennee karaa seeraan alaatiin biyya namaa deemna. Badii maalii qabu jarri? Mirga qabu biyya isaanii irratti waan fedhan murteessu. Dogoggora keenyaaf immoo mootii biyya sanaa mataa gaggaragalchaa arrabsuu maal jechuudha? Hayyi. Biyya keenyattuu mirga akkas ga'u hin qabu nuti biyya namaatti miti. Biyya namaa dhattee immoo ani akka fedhetti hin jiraadha nan tuqinii nan hidhinii maal jechuudha? Rakkoo kan qabu mootii Suudii osoo hin taane mootummaa Itoophiyaati. Lammiilee isaan kun biyya sanatti argamanii rakkoon irra gahee gara biyyaatti galfachuu kan qabu mootummaa Itoophiyaati. Mootummaan Itoophiyaa immoo galfadhu jedhee achitti ilaalaa jira yoo ta'e jedhe maali suuraa mootummaa biyya Suudii garagalchuun kan barbaachisu? Hayyi. Kuni dogoggora guddaadha irraa dhaabbadhaa warra akkas gochaa jirtan obboleewwan keenya. Warra manadhaa keessa jiranuuf fala osoo hin taane kuni farra guddaadha farra guddaa dhugaan isiniin jedha. Baay'ee tokko waan shook nama godhuudha jechuudha. Narri fadhe dhugaa rabbi yeroo nunne viidiyoo ijoollee irraa gootu sana yeroo argee jiru jechuudha. Baay'ee nama 400-500 taa'ee isaan daawwataa suuraa mootii Saawudii gaggaragalchanii kaanii arrabsu. Sanuu Arabiffaan osoo afaan Oromoo ta'e haa ta'u. Tokkoon jechuudha bakka isin jirtan wallaahi summa wallaahi biyya sana keessatti nu tarii barahaa jirra namni nu argu mootummaan nun beeku jettanii kaatanii akkas gochuu dandeessu. Sharriidhaaf deemanii jennaan jarri jechuudha. Saatalaayitiidhaan bakka isin jirtan boolloo isin keessa jirtan wajjin isin qabuu danda'u. Waan akkasii dhiisaa. Dhokadhaa jireenya keessan gaggeessaa rabbiin kadhadhaa. Isinii galee kan obboleewwan keenya miskiina jireenya injifachuudhaaf jedhanii biyya sana keessa raataan irratti rakkoo guddaa dhufinaa please. Maammee uummanni keenya biyya galanii osoo biyyatti deemu. Dhugaadha namni biyya Suudiitii Itoophiyaa kana yeroo dhufee jedhe jireenyi itti ulfaata. Haala jireenya biyya kanaa baruu ni jabaata. Dhugaadha sana nan beeka. Sana nan amana. Garuu dhugaan jirtu obboleewwan. Biyya kana keessa dhufaniis jireenyi waan ulfaatuuf obboleewwan keenya deebi'anii gara Suudiitti deemu. Kanaaf waan tokko waan hin jedhuun qaban qaba kootiin akka ilma namaa tokkotti jechuudha. Dhugaadha. Biyya kana keessatti yeroo biyya alaarraa dhuftee jette jireenyi ni ulfaata. Ayyi shigaali. Jireenyi inni surreen ati biyyaa gaafa baatu birrii 50 birrii 60 bitataa turte amma garuu 2,000 siin jedhu. Fahimtaa habibi? Biddeenni injeeraan gaafati biyyaa baatu 7 saantimii turte amma jechuudha biddeenni gogaan birrii 25. Biddeenni gogaan watii hin qabne jechuudha sii gale. Biddeenni gogaan birrii 25. Bishaan hin dhuga jettee bishaan liitirii tokko birrii 25 30 bitatta. Billaaleyka. Waljireenya gaali ziyaada. Rabbiin biyya keenya kanallee qaala'insa jireenyaarraa haa tasgabbeessu. Dhugaa dubbachuufi fakkeenyaaf amma bishaan tokko biyya Saawudii Arabiyaattis haa ta'u Dubaayitti yeroo diraama tokko yookaan riyaala tokko bittu biyya Itoophiyaa kana yeroo dhuftee jettu gatiin riyaala sanii gara Itoophiyaatti yeroo sharafame
dhugaadha walgituu danda'a. Garuu sana miti rakkoon Itoophiyaa inni guddaan jireenya ilma namaa keessatti inkaamiif ekspensii waan jedhamutu jira. Madda galii keetiif baasiin kee walgituu danda'u qaba. Wanti biyya kanatti qaala'iinsa jireenyaa godhee guddisee jedhee sababni inni guddaan namni part of income miti irra guddeessi hawaasa lafarra jiru. Part of income jechuun maali? Qaama madda galiitii miti. Madda galii kana yookaan ammoo fakkeenyaaf namni tokko bishaan liitirii tokko qarshii 25 baasee bitee dhuga yoo ta'ee jedhe qarshii 20 sana immoo argachuudhaaf carraan inni qabu hangam jettee yeroo laaltu isollees baay'ee gad bu'aadha jechuudha isinii galee. Nama tariitii aangoo wayii keessan jiraanne, nama tariitii daldala wayii keessan seenne, nama tariitii fira aangoo qabu wayii hin qabaanne madda galii argachuudhaaf baay'ee rakkata. Rakkoo guddaan biyya kanaa kan hanga dhufee ilaalee taajjabaa jirutti jechuudha dhugaa dubbachuuf yoo ta'e jedhe. Kanaaf obboleewwan keenya yeroo biyya namaarraa Itoophiyaa dhufanii jedhan jireenyi kun halkan keessaa sa'aatii 9:00 ifaan hin jirretti fakkaattetti dukkanoofti jechuudha. Mala yeroo dhabu maal godharee yuutarnii ofirra godha jechuudha. Xiyyaaraan dhufee booleetti bu'ee finfinnuma kana keessa iyyuu bakka baay'ee osoo hin deemin gara Saawudiitti jechuudha siin gara Jabuutii kanatti fiige jechuudha akka nama maraate. Jaallateetii miti hin murteessinaa isaanittis jechuudha isinii galee. Kanaafuu jireenyi illee biraatu jira obboleewwan. An obboleewwan keenya maaltu biyya Arabaa kanatti dhugaa dubbachuuf yoo ta'e jedhe. Biyyoota fakkeenyaaf Awurooppaatu jira, Ameerikaatu jira, Kaanaadaatu jira. Carraalee baay'ee jiran kana maaliif carraa biyya kan biraa kana yaaluu irratti rakkoon uumamee kan nama keenyaa kan hin jechaa jiru kana. Maali Suudii kanarratti asxaa wayiitu isin irratti godhame moo sammuu keessatti? Shuu mushkila maalintu? Kennaa jirtaa akkasii keessa seenteettaa? Kennaan na biratti mul'attu si malee guddee qofatu mul'atti. Kennaa jirtaa? Ni jira akkam nagaa. Abu Swahil isiin hin jenne nagaadhaan nagaan qabaat. Kennaa jirtaa kennaa? Hin jirtu bar kennan. Ana biratti natti garuu baatee deebitu malee. Kanaaf jechuudha obboleewwan. Arabni yeroo dubbattu wal addunyaa wa kullukum kullu jetti isinii galee. Addunyaan kun hundumaafuu wal geessi dhaggeeffadha. Hundumaafuu wal geessi. Biyya Suudii kanatti inni isin fiiddanu kun obboleewwan kiyya carraa baay'eetu jira. Dhibimmaa seeruma qabeessaanuu jechuudha garuma Dubaayii kana iyyuu deemuu hin ta'in. Baareeniitu jira, Kuweetiitu jira. Dhaggeeffadha. Wallahi isa dhugaan jira jira. Rakkoo biyya kana jiraadha siif immoo an biyya kana jiraadha. Biyya Suudi Arabiyaa jiraadha. Duraan dursinee rabbiin rakkoo tana rabbi nurraa haa kaasu rakkoo namni keenya itti jiru kamana rabbi nurraa haa kaasu. Amiin. Ana amma wanni na seensee as keessa na seensiin jedheeti as gubbaa bahee fi waan ammaati mootummaa biyya saniin tuqinaa jetteefi. Of course kun dogoggora badii guddaadha jara. Dogoggora guddaadha jechuun maaliif? Namni hanga biyya kana ila obboleessa kiyya. Namni hanga biyya kana nama keenya gargaara hin jiru. Yoo dhugaa dubbanne uummanni keenya waggaa meeqa waggaa 50 ol biyya kanatti deeme namni keenya. Waggaa 50 ol. Waggaa 50 ol biyya kana Islaama wajjin Oromoo wajjin sabaaf sablammii Itoophiyaa biyya kanarraa gara waggaa 50 ka ta'u razzaqamee hiramee jira. Kanaa waliin uummanni biyya kanaa kuni osoo nyaanni bilaasha gala uummanni kun. Xayyaarri bilaasha. Manni hidhaa bilaasha. Nyaataa dhugaatiin bilaasha waggaa kana kan. Osoo uummanni kun ammallee ofirraa galchuu baatee bakkeen gatta'anu hin jiru obboleessa kiyya. Bakkeen galluu hin jiruu siin jedhu. Mannummaan kiraatuun argamu otoo qabaan tun hin jiraanneetu. Maaliif? Lafti tun dhiyoodha asitti nutti kaloofti biyya Itoophiyaaf Suudii waliin kaloofti. Namni wallahi nama guyyaa 5 asitti deebi'u jira dhiyeennarraa nama guyyaa 5 deemee asitti deebi'u jira. Akkuma ammaatti jetta jiruun biyya keenya itti dhufte Finfinne yoo otoo waliin hin gahini booleef Adaamaadha qabas Adaamaa boolee Diradawa Harari.
rakkoon akkana gooti nama kenna. Biyyumaan baatana takeessa miliyoonni meeqa namoonni kuma meeqaan hiramaa jiru maaltu mootummaa biyyaa odoo akkana nama waliin dhaabatu. Odoo islaama bakka jirutu waliin dhaabatu islaama kiristaana hin jenne namoota biyya kana jiru guutuu. Osoo uummanni kun qabamee galuu baate bakkeen galan hin jiru nun beeyna nu biyya kana ture yaani. Bakkeen maan galan hin jiru ufumaanuu dura deebanii nagalchaanuu kadha sila nagalchaan. Maaliif sababaa namni baay'atuutiin jechuudha. Kanaaf mootummaa biyya keenyaatiin iyyatanii nu galchaa jechuun malee mootummaa biyya kanaatiin iyyatanii fala nu godhaa nu galchaa jechuun malee wanni biyya ambaa tuqaniif hin jiru yara keenya biyya ambaa dhaqanii kanii. Ani mataa kee qabamee galee jira asiin dura. Hin beekaan karoora isaanii hin beeku siyaasaa isaanii ni beeku akkaataa itti isaan itti bulan ni beekna. Mee ummannummaa kun badii ummanni kun qabu maali namni yoo addi dhibbaa kumni afurii kumni sadii yoo asiin qabamee biyya bu'u kumni sadii afurii galgala asiin seena. Yamaniidhaan seena. Mee badimmaa ummata mootummaa Suudii kun maal obboleeyyan kiyyaa mee kaa'ammaa akkaati jettu kana gadi garagalchanii waan akkana godhan kana maal badiin isaa mee walitti oofee kubsii takkatti illee taatu. Kubsii takkatti illee taatu bishaan haayilaandii riyaala takkatti illee taatu waa itti kenna. Maanu yoo sanuu dhoggate maanu dhoggatee fi dubbifamuu qabu biyya isaanii seename hin kadhatan malee. Wanni isin jettan kun sirriidha. Iyyatu waan jiraat miidhamni kenna waan jiraat biyya ambaati biyya keenyatti illee miidhamne biyya ambaatitti illee miidhamuu waan jiraat hin kadhatan malee hin gaafatan malee mootummaa biyya ambaa dhiisiiti mucaa tokkochi biyya kana tuqamuu qabu mucaan tokkochi mucaan qal'aa tuqamuullee qabu tuqamuullee qabu arrabsamuullee qabu gadi garbamuullee qabu mootummaan dhiisi mucaan qal'aan askariin jechuudha. Abu Zuhel kan kiyya yaadni anammas kan hin jechaa jiru obboleewwan keenya barti gargaaraa jira anti gargaaraa bar naagale suma naagale bar an kan hin jedhu jechuudha obboleewwan keenyaan sila mootummaa Saaudiitu narra kadhee kottaa waan gargaaraa naa godhaa jedheeti ijoolleen keenya biyya sana kannatti miti fedhii ofii miti biyya sana wayita dhaqan immoo karaa seerri biyya sanaa hayyamuuni miti seer malee sadaqanii biyya san seenan miti mootummaan kun immoo biyya isaa keessatti mirga waan fedhe murteessuu qaba akkanaan na jala bulta yoo jedhe akka seerri biyya sanaa ajaju teessa yoo siif hin ta'u ta'e dhiiftee baata si tuquu mirga hin qabu mootummichi illee seerri kee kun naan ta'u gara biyya kiyyaatti deebi'a yoo jedhe namni sun mirga guutuu qaba jechuudha biyya soofanii taate keessatti dhalatee guddate mootummaa qaba biyya qaba lafa qaba lafee qaba waan ta'eef jechuudha sii galee garuu obboleewwan keenya kun haala jiruuf jireenya haala dinagdee biyya keenyaatiin wal qabatee karaa seeraan alaatiin biyya san seenanii wayita jedhanitti obboleewwan keenya kana mootummaan biyya sanii qabee mana hidhaatti kuusee akkuma isin jettan kun achitti haa xiqqaattu daabboo tokko isaa taatu shaayii isaa taatu kennaa fi mootummaan keessan dhufee fuudhee isin narraa haa galchuu yoo jedhe badiin qabu mootummaan kun bar gara rabbiittis gara namaattis jechuudha because waggaa dheeraa bilaashe herreega ofii irra galchaa ture bar waggaa dheeraa herreega ofii irra galchaa ture bar waggaa dheeraa sheek waggaa dheeraa hayyee erga akka guddaa jiraate kanaaf qarranaaf yaanillee waan hayyee dubbat hayyee anillee hanga tokko biyya Saawudii kana keessa tureera waggaa 10 olii biyya kana xiqqoo jechuun maal jechuudha deemaa keessatti guddatte waggaa 10 jiraatte xiqqoo jechuun kamaadire Hindi keessatti beekaati keessatti haa dubbattu baay'ee. Anna haala jireenya biyya kanaa dhugaan hin dinqisiifadha. Biyya gideessa hanga yeroo sadii galee deebi'eera. Ammallee ji'a lama qofaadha kan deebi'e yan ture. Haala biyyaa sardeera. Dhugaa dubbachuuf jireenya asii jireenya biyya keenyaa ilaalee waan biraatti haaluma nageenya irratti wanti akka biyya kanaa konfiidensi naa kennu qabu baay'ee galuudha iddoo kamitti maaliif jennaan seera warraa yoo qabaatte jechuudha seera warraa qabaatte eenyullee ol jedhee ilaalu kan seera dhabsee immoo of dhiyeessee namaa gadi of godhee akka mootummaan kunis hidheetoo galchu kan taasise nama keenyadha jechuudha. Jalqaba duraa yeroo lolli hamaan ka'ee hidhaan garmalee hammaatee ijoolleen keenya hidhamanii baay'ina irra darbee rakkoo guddaan uumame Saawudii keessatti eenyutu balleessu
nama keenya maal godhani wanta biyya kana keessatti hin eeyyamamne haraqee fa biyya Itoophiyaa irraa karaa Yemaniin galchaa turan. Wanta biyya kanatti hin eeyyamamne jedhu. Kana godhanirra poolisii biyya kanaa ajjeesan. Yeroo saniyyuu mootummaan kuni nama keenya ajjeesan jedhee nama tokko hin ajjeesan. Nama tokko jajjeefne wallaahi dhugaa dubbadha. Poolisii ta'e immoo biyya kana galuun isaa hagam akka hamaa ta'e odoo beekamu adabbii tokko osoo biyya keenya irratti mootummaa keenya fudhati nama keenya irratti fudhati narraa fudhadhaa jedhee gara hidhaatti jedhe. Kana gochuun isaa nu kabajee maaliif nutu balleessa. Inni biraas immoo dabalatee namni ilma dhiiraas haa ta'u shamaras haa ta'u gaafa biyyaa baatu dalagadhee hinan galagala biyya kootii ofii jireenya jettee asgeenna wal dalagamu warraati. Waan yookiin liqeeffatanii yookiin sangoota isaanii gurguranii waan qaban gurgurataniif kan isaan gara biyya alaa kanatti ergan jedhu. Eenyuuf danda'ee biyya alaa kana dhuftee jalqabadhu. Gaafa as geesse shamarri takka waggaa lama gaafa guutee qaama ishee gattee paaspoortii ishee gattee baate. Gaafa baddee turte immoo waggaa isaanutti namtee jirti yookiin haadha ilma sadii ilma afurii. Ilmi dhiiraas akkasi gaafa dhufu tarii qaamadaan dhufaa gaafa waggaa tokko akkas hojjete hin bade. Warri fidatu kun hoo hagam kaffalee fidata gaafa fidatu. Nama tokko fiduudhaaf naannoo 20,000 kan isaan kaffalanii fidatan. Saara isaanii. Kanarratti immoo badaniitu jiraatan odoo of jijjiiranii gaafa of jijjiiranii kaan harka kennatanii galanillee bareedu. Daa'ima 4 horachuun biyya ormaati kan eeyyama tokko hin qabne maali? Osoo seera biyya kanaa beekanu. Gaafa tammaatee haadha ilmoo 4 na gargaaraa akkas ta'e jetti gaafa mana hidhaa seentee ilmoo ishee wajjin na hidhanii jedhu. Seera biyya kanaa hin beekne maaliif kaayyoo biyyaa baatiif dadhabe? Ilmi dhiiraa yoo ta'e kaayyoo biyyaa baatiif qabda of jijjiiruuf biyyaa baate maaltu fuudha sigeetti fuute immoo jira saayinsiidhaan fayyadamuun biyya kanatti akka barbaadanitti fayyadamuu danda'u. Ilmoo biyya alaatti galfadhee dhalee jechuun immoo birkii maaliif biyya seera hin qabne keessa jirta waan ta'eef kana beekuu qabdi eenyullee taanaan. Namuma keenyatu kaayyoo biyyaa baheef dagatee waan keessaa bahe san dagatee seera biyya ormaatti qabdee dhugaas hin jira naannoo tokkotu jira Muhammad yoo gaafa tokko uffata wayiitti dhaqee akka jiru Itoophiyaa Oromoo keenya shamarri takka 4 of jala oofsee nan qaana'e dhugaa rabbi jedhe. Seera hin barsiifanne seera hin guddifanne akka hattuutitti of jala oofaa ija hidhattee deemti. Maaliif firii ta'e? Maaliif of yaaduu dhiyamu? Yoo dhala barbaadde immoo galtee dhaltee dhala godhattee deebitee daa'ima ishiisan guddifattee barsiifachuu dandeessi jechuudha. Kanaafiyyuu kan balleesse nuti. Balleessaa keenya kana hunda immoo ofii beennu amma xaaf goone ganaa mootummaa abbaa fe'ee iyyuu haga keeti kabajame guddaa ta'e dhalataa biyya Saa'udii ta'e maqaa mootummaa kanaatti seeratti ta'u taanaan adababa biyya kanatti. Arrabsuu miti jechuudha. Warri mirga guutuu qabanu biyya isaanii keessatti. Maalli mootummaa gandaa arrabsu maaf of xiqqeessu? Warri biyya biraa jirtan immoo keessatti obboloota keessa warra Saa'udii jiru yaada ammallee taanaan. Gochuu duratti yaada maaltu uumama kana caalatti jedhaatu yaada. Afaantu nurra jiraadhaaf ol baaneetuma baqqaaf waa ifaan nuuf tole akka barbaanneetti abbaa barbaanne arrabsinaa jettanii mootummaa Itoophiyaa kanatti galatoomi gudde yaada gaggaasanii hundaafuu ga'uudhaaf dubbadhaa namoonni taatanu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullah. Jirtu maame fayyaadhaa hundi keessanuu. Nagaa nagaa. Nagaa jiraatanii wallaahi akkuma obboleettiin keenya jettu maame
hundinuu biyya Suudii keessa